Jirra jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoonni warri Bahrii Tiyuub jalatti argamtan ammas warri Feesbuukaa Bahrii Oroolii jalatti argamtan hundumti keessanuu nagaa keessanii anis fayyaadha. Barnoonni ani yeroo yeroon isiniif kennu akka isin fayyadaa jiru abdiin qaba. Warri YouTube subscribe godhin galaatii Bahrii Tiyuub subscribe godhaan isiniin jedha. Addas barumsa bareeda qabadheen isiniif dhufe sunis maal jedhee jettan Feesbuuka keessan irratti fakkeenyaaf amma nama isinirra tagg godhu jechaadha. Profaayila namni isinirra yoo tagg godhe akkuma waan isin postattaniititti profaayila keessan gama jalaa kana gala jechaadha. Namni yoo seenee jedhee profaayila keessan gama jalaa kanatti akkuma waan isin postattanitti gama jalaa kanatti isinitti dhufa jechaadha. Kana akkamitti akka ofirraa hiidhuu dandeessanidha. Fakkeenyaaf amma namni tokko waan hin taane tagg isinirra godhu mala namni gariin waan yaada gaarii gadiin dhiisu namni gariin yaada hamaa yaada hin taane gadhiisa. Sanammoo yoo profaayila keessan jala galee namni biraa ammoo kan isin jalatti argu isin ceemuu mala isin jibbuu mala. Kana waan ta'eef waan akkasii sana akkamitti ofirraa akka hidhuu dandeessanidha. Amma namni tagg isinirra godhu amma kiyyataa kanarratti ta'ee jiru isinii garsiisa. An ofirraa hidhee jira waan ta'eef amma tagg kana roggadhamu kun bifa kanaan naafida. Yoo barbaade ammoo bakka x kana tuquudhaan ofirraa haquun ni danda'a. Yoo barbaade ammoo yoo dhiises addi timeline yoo godhe of keessatti hin seensisa hin qeebala. Yoo barbaade ammoo x godha. Bifa kanaan akkamitti akka godhatu dandeessan amma fakkeenyaaf yoo haquu barbaade x kanarra gizentu kunoo badee jira akkuma isin argitan kana. Amma kanas yoo balleessu barbaade kunoo bakkuma x kanaan tuqa. Eegasi kunoo akkuma isin argitan kanatti hin badaa jechaadha. Yoo barbaade ammoo addi timeline godhaa of keessatti fudha jechaadha. Yookiin ammoo yoo kanattis dhiise rakkoo hin qabu. Kana akkamitti akka godhatu dandeessan amma profaayilii kiyya jala hin seenu namni hanga fedhe yoo taagnarra godhe profaayilii kiyya gama jala kanatti hin seenu jechaadha. Anammoo gubbaa kanarratti bakka notification kanatti naa dhufa jechaadha. Notification asii kanarratti naa dhufa. Anammoo isarratti gadi tuquudhaan achi keessa seenee ni ilaala. Bifa kana akkamitti akka godhatu dandeessanidha jechaadha. Kaardha isin garsiisu. Gama saniin deemuun duratti YouTube irra seentanii YouTube irra hogguu seentan Bahrii Tiyuub jettanii barreessitanii achi booda ammoo subscribe mallattoo jedhu kana diimaa kana irratti gattuu hidhanii mallattoo notification mallattoo bilbilaa san olirra godhattan mallattoo gurra lamaa san isiirra godhattaniin isiniin jedha akka wanti hanga dhidhiisuuf battalumatti isin bira gahuuf waan hanga dhiisaa ammoo laaluuf ammoo bakka profaayila kanarra gattuu hidhanii gisee jettan isinii fida. Achi booda videos ka jedhu keessa seentanii viidiyoo waan hanga dhiise achi keessa seentanii ilaaltaniin isiniin jedha. Kun haala kanaan isinii fida. Viidiyoo kanarra gattuu hidhanii gisee jettan achi keessa ilaaltaniin isiniin jedha. Amma ammoo gara barumsaatitti isin deebisa jechaadha. Feesbuuka keessanirra ni seentanii Feesbuuka keessanirra hogguu seentan sarara sadiin kanatu hidhanii sarara sadiin kanarra eegatu hidhanii kaatan booda akkana ol ooftanii gisee kaatan settings ka jedhu kanarra seentanii setting irra eega seentanii kaatan ammas akkanatti ol ooftanii gisee kaatanii jettan kunoo timeline in the tag in ka jedhu kana kama irra isinii mare kana jechaadha. Isarra gadi tuuxanii isarra gisee gadi tuuxanii jettan haala kanaan isinii fida. Amma ka duraa timeline jedhee gubbaa kanarratti we can post on your timeline jedha. Kana akkam gootan irratti gadi tuuxanii only mi ka jedhu ka jalaa kana isa kanarra gootan jechaadha. Qulfii itti gootanii only mi irra gadi tuuxanii ammas ka itti aanus jechaadha. We can see what other post on your timeline ka jedhu kana isa kana irratti gadi tuquudhaan gadi tuuxanii only mi ka jedhu kunoo ka jalaa kana ni argitanii only mi kanarra godhatanii isiniin jedha. Ammas of duuba deebitanii we can see your posts your tag in your timeline jedha. Isa kanas irra gadi tuuxanii only mi ka jedhu irra godhatanii ammas of duuba deebitanii we your tag in posts we do your wait you add to the audience of the post if you jedha. Kunoo kanas isa kanarra irra gadi tuuxanii only mi ka jedhu kanarra godhatanii isiniin jedha. Bifa kanaan akkanatti ni sirreeffatanii kana ammoo kam gootan allow other share your posts ka jedhu kana no irra godhatanii isiniin jedha. Kana haala kanaan kunoo gama asii olii kanaan kanniin only mi irra godhatan hunda isaatu akka waan namni isinirra tagg godhe isin malee namni biraa hin argine akka isinummaa yeroo barbaadan ofirraa balleessitanii yoo barbaadan ofirratti dhiiftan jechaadha. Akkuma reefuun tana isin garsiisanii bifa saniin sirreeffataniin isiniin jedha. Barumsi har'aaf qabadhee isiniif dhufe kana barumsa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaarra turaan isiniin jedha. Viidiyoo kana ammoo like share godha. YouTube kiyya subscribe godhuu hin dagatinaan isiniin jedha.